Achiga. Jesus Christos iddoo kana dhageera. Gaafa Jesus Christos fooniin lafarra jiru. Gaafa maaramiin baatu amantii kun jira. Hin jiru miti. Bara 50 waggaa 150 Pooppi kan jedhamu hundeessanii amantii kaatolikii hundeeffatan. Namoonni baay'een citanii aga 325 Phaaphaasonni 319 layyaanii namoota Nisxroos fa'aa Ariyoos fa'aa awwaggazanitti amantittiin tokkitti turte. Aduukaa jirtu? Meeqa turte? Tokkitti turte. Bara 325 booda garuu ciccitanii bahanii. Maal ta'anii bahanii? Ciccitanii bahanii. Bara 50 kaatolikii citee bahe. Bara 17 namtichi Luther jedhamu Lutheranismii hundeesse. Lutheranismii gaafa hundeessu waggaa 1650 Protestaantii amantii jedhu hundeesse. Aduukaa jirtu? Waggaa 1650 waggaa 1888 dubartiin Ellen G. White jedhamtu Adventistii guyyaa 7 hundeessite. Amantii meeqa? Amma jajjabeera moo jajjamu? Isheen jalqabaa sun eenyudha? Ortodoksii duwwee miti, ortodoksii tawaayidoodha jedha. Maaloodha? Ortodoks jechuun karaa gaarii jechuudha. Karaa sirrii jechuudha. Aduukaa jirtu mini? Tawaahidoo jechuun waaqni nama ta'e namni waaqa ta'e jechuudha. Karaa sirriin waaqni nama ta'e namni waaqa ta'e. Eenyudha isheen kuni? Ortodoksii? Waaqayyoon ortodoksii tawaahidoo kana keessa isin haa jiraachisu. Mana kana keessaa isin hin baasin. Namni baay'een as keessaa dhufatanii ba'anii waaqayyoon isin hin baasin. Ilaagaa maaliif akkasitti dubbattee onaan jettanii? Televezyiinii ol bahaniitu bataskaana ortodoksii abaaruu jalqaban. Harrabsuu jalqaban. Kanaaf ani immoo dhugicha dubbachuun qaba. Dhugicha dubbachuun qaba moo dubbachuun qabu? Dubbachuun qaba moo dubbachuun qabu? Kanaaf sareetu maal gooti beektu? Namichatu dhadhaa ayyaanaa bitate. Maaloo ayyaana? Gaafa dhadhaa ayyaanaa bitatu dhadhaa ayyaana waggaa kanaa bitatee mana keessa kaa'e. Sareen ol dabartee dhadhaa bitu. Aduukaa jirtu? Yoomiin bitate? Gaafa ayyaanaaf bitate. Sareen immoo lattee maal gootu? Gaafa isheen dhadhaa fixu dhufeetu sareettii qabatee ulee fudhatee inuma tume inuma reebe. Maaloo? Aduukaa jirtu? Maal godhee? Inuma reebe ulee mirgaa caccabdi. Maali kaasa? Aalee ramiti? Ayyaanni ga'eedha dhalaa maal ta'e? Gajjinee saree cimii nutti ga'e. Maal godhe nutti ga'e? Maali waan ta'eef? Inaaree miti? Jennaani sareen immoo akkatte namichoo isan irraanfadhe na yaadachiifte. San maal godhe? Isan dhiinne nu dhiisuu didane nu moottimna. Sirrii moo sirrii miti? Kanaaf Waaqayyoon jabeessee nu haa dhaabu. Wanta giddiin itti dabalee xumura warroonni itti gufatan maal ta'anii? Addanas warri jirtan nagaa bachuu danda'a abbaan barbaade. Nan laaqaaf jeebii qabda yoo ta'e. Namni abbaan barbaade kitaaba qulqulluu barbaade fedhaa dhufu deebiin laaqaaf. Deebiin barbaadu miti? Warroonni ba'an kun maal jedhanii? Maaliif warri ortodoksii ilaaltanii kadhattu jedhan? Maal gootu? Jedhame maal gootu? Ilaallee kadhachuun keenya dhugaa moo soba? Dhugaa moo soba? Ta'uu qaba moo ta'uu hin qabu? Mee hundumti keessan ta'uu qaba miti? Nuni abbootarraa barre. Eewurraa? Abbooti moo eewurraa baranii? Kiristoos irraa baran. Dhugaa jirtu miti? Mee sagalicha naa wajjin jedhaa. Ela gooftaan Yesuus Kiristoos tu wangeela Luqaas boqonnaa 11 irratti yeroo inni barsiisu barattoonni akka jedhan yaa barsiisaa akkatti kadhannu nu barsiisi. Akkatti maal godhu? Akkatti kadhannu nu barsiisenaan yaa abbaa keenya isa samii irra jiraattu cidhaatii na kadhadhaa. Dhugaa jirtu miti? Akkatti kadhatan yoo barsiisu gooftaan barsiise miti? Akkatti maal godhan? Jedhame akkatti maal godhan?
akkitti kadhate Yesuus Kiristoos biyya lafarra deemee gaafa kadhachaa ture dunuunfatee kadhanne misiraachoo maal godhee kadhate na wajjin jedhame wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee samii keessa ilaalee hin kadhata ture eessa ilaalee lafa keessa ilaalee dunuunfatee eessa ilaalee wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 39 jalqabee Yesuus Kiristoos yeroo inni barsiisaa ture barattoonni gooftaa yaa barsiisa jarri kun erga guyyaa 3 jiru beela'aniiru gadi dhiisi jedhanii erga guyyaa meeqa ani gaafa jimaataan dhufe harri guyyaa meeqa faana maal jettani asii maallaan jedhaara barsiisaa tashaalee maallaan jedhaara erga guyyaa 3 hirma dhaabbattee rakkisaa jirta dhiisin gaanaan jechaa dhiisu dhagoo barbaadduure gooftaadhaan erga guyyaa 3 jarri kun beela'aniiru maal ta'aniiru kursiin nyaanni beeloftaniittu akkasii jennani Yesuus Kiristoos akkas jedhe maaliif isin waan nyaatamuun qabdanii laattaniif jennaan noonoo qurxummii 5 qurxummii 2 buddeen 5 qabna maaliif maal qabna qurxummii 2 gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe buddeen 5 sana qurxummii 2 sana fidaa jedhe maal godhaa buddeen 5 qurxummii 2 fuudhee gara samii keessa gara abbaa ilaalee kadhatee eessa ilaalee jedhaman eessa ilaalee erga kadhatee booda namoota kana coqorsarra teessisaa jedhee hirsiisee namoonni 5,000 ijoolleedhaaf dubartii malee dhiirri duwween 500 kan ta'an hunda isaaniitiif buddeenni hiramee irraa hafaasaa firfaaree gundoon 12 argame. Na duukaa jirtu buddeen meeqa qurxummii meeqa keessa ileefaa maal jedhaa jiru naan uummati kunoo biyya lafaa cabsee magala gale maallaanni maal dandeenya jechaa jiru. Na duukaa jirtu eewul sooree nama quubsu waaqayyo nu haa quubsu laakaa danda'amoo danda'u buddeen 5 qurxummii 2 kana irratti gaafa kadhate lafa keessa laalee kadhate eessa laale na wajjin jedhaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 ani Kiristoos irraa akkan bare isin immoo narraa bara eenyu irraa akkan bare isin immoo maal godhaa kanaaf Phaawulos Kiristoos irraa bare nummoo abboota keenya isaan irraa baran kanaaf amantaan kun dhugaama dhugaa miti akkaataan kadhannaa keenya sirrii moo sirrii miti dhugaan keenya argameera moo hin argamne dhugaan bara baraan hin jiraatu moo hin jiraatu dhugaa kana keessa sinaa jiraachisu. Egaa namoonni tokko yeroo baay'ee wajjin haasa'an namni baay'een kirikiriidhaan gara koo dhufu kottaa hin jedhaan gaafa dhugaruu na baqatanii sokko otoo wajjin baay'ee siyaaseen hin jaalladhu na dhugaa jirtu mitiisin akka naan jedhanii nuun ekkoo kan nuti dunuunfannee kadhannuuf akkan dogoggorree fi akka maal hin taaneef hin gufanna jenneetu akkam gufanne gaafa kadhannu akkam gufannee fi yoo waan namaa ilaalle hin gufanna jennee dunuunfannaa naan jedhan dhugaa jirtu kanuma dhageessanii isinis mandara keessaniis akkasuma dhageessanii gaaffiin isin gaafadha na laalaa jirtu dunuunfadhaame dunuunfadhaan jedhu hundi keessan dunuunfadhaan maan na laal ture harkaan qabamee jechu waan isin gaafachuu bane dhagaa jirtu sagalee koo maaliin dhagaa jirtu maaliin ta'ii gurraan dhagaa jirtu maaliin moo argaa jirtu harka jirraan baasinaa kaayi maaliin moo argaa jirtu dukkan argaa jirtu ishi isin ijoollee faamoo ijoollee dukkana egaa dinni isin ammoo ganaa waa isin gaafadha amma gaa dhagaa jirtu sagalee koo maaliin dhagaa jirtu erga ijaan ilaalanii dogoggoru ta'e gurri tokkoon nama dogoggorsaa dhageessise maaliif gurra isin qabanne dha dhugaa jirtu gurri na dogoggorsa jedhan miti
ija erga iji nu kokkorse gurris maal godhe? Silaa gurras qabachuun ture qaba. Na dhugaa jirtu miti? Iji sin nagaa, iji nagaa hin nagaa. Iji nagaa. Baay'atan. Iji nagaa hin jedhu. Hin argaa? Nalaalaa ishee. Isa tokko nalaalaa. Maalin jedhu? Maalin jedhu? Maalin nageessan? Iji nagaa kana. Nagaa moo nagau? Ishi isin mana keessa jirtu boroodhaa dhuftee haadha caaltuu si haadha badhaatu kottumee sin barbaada gaafa isheen jettu eessa dhaabattee? Fuulduratti naanna'ee gara balbalaatti jettu mana keessaa akka isheen boroo jirtu maaliin argitan? Gurrin argata kanaamu. Erga gurrin argate, gurrin nagaa ta'e, erga iji argate, iji nagaa ta'e, inni dogoggora maqaa fi jasaa qabate gurra isaa isa qabatu. Sababiin isaa Isaayyaas boqonnaa 29 akkas jedha. Dunuunfadhaatti bofaa amma naasuun isinitti dhufaa. Macaafa fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 30 hidhii isaa kan ciniinnatu waa namaa yaadaa, ija isaas kan dunuunfatu itti faradamaa. Isin warra jiran moo warra du'anii? Maal jettan? An jiraatoodha warra ittiin erga baasamee. An du'aa miti jiraataadha warra ittiin. Jiraatoodha? Eenyuun jiraattan? Waaqayyo sinaa jiraachisu. Na wajjin jedhaa gaa seera uumamaa. Boqonnaa 46. Lakkoofsa 4. Warri du'anii hin dunuunfatu. Warri maal ta'an? Isin garuu maaludha? Waaqayyo sinaa jiraachisu. Waaqayyoon sinaa jiraachisu. Isaan kanaaf itti gufatan. Waa'ee kanaan argine waan ta'eef. Gufannaa irraa Waaqayyoon nu haa deebisu. Amantaa keenyatti jabeessee nu haa dhaabu. Maalin jedhee? Waaqayyo maal nu haa godhu jedhe? Eeshi Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqa nu barsiiseef nu gorseef galannaa ta'u. Isaan kanaaf itti gufatan jedhee kan nu barsiise kan nu gorse mana isaa keessa amma bara baraatti nu haa dhaabu. Har'as yeroo hundaa bara baraan ameen.